Ministeera muummicha obbo Mallas Zeenaawitiin baay'ee guddaatu natti dhaga'ama. Mar'immaan nama guba dhugaaf taanaan nin dadhabee ni dhugaa. Nin dadhabe bakka sammuu goollee amansiisuu hin dadhabeen. Kana isaan sadarkaa kanarra gahaniin iddoo kana dhaabbanne dubbachuun keenya afaan keenyaan dubbachuun miidiyaa mataa keenya banannee ittiin hojjechuun bu'aa qabsoo isaan sadarkaa kanarra geessisanii har'a iddoo kana dhaabbanne kan dubbannu. መናገርም አልችልም። የዛሬ ማንነቴ የዛሬ እዚህ መድረሴ የሱ መነሻ ነው። ስለዚህ በሴቶች ብንሄድ ሴት እናት ናት፣ ሴት እህት ናት፣ ሴት ሁሉ ነገር ናት ብሎ እኔ ማለት አልችልም። ከዚህ በላይ isaan nama addaati akkuma namoonni kun jedhan nama ofii miti ummata lafa kana irratti uumameef yaadani dhala namaa hundaaf kan yaadani biyyaaf kan yaadani akka Itoophiyaatti akka ardii Afrikaatti akka addunyaatti dhalli namaa kabajamuu qaba mirga argachuu qaba faayidaa biyyootaa keessaa qixa argachuu qaba jedhanii nama yaadan waan ta'aniif isaan dhabuun keenya gadda guddaadha. Edwaa Ministeera muummicha obbo Mallas Zeenaawitiin gadda hamaatu natti dhaga'ame anaaf maatii koo wajjin akka biyyaattis nama dhabuun dhabne irra yeroo kana biyyitu nama shingeeddaramtutti waan isaan irraa barbaadaman hundumaa godhaniiru har'a isaan nu keessa hin jirani. Kanaafuu gadda hamaa natti dhaga'ame akka nama tokkoottis akka hojjetaa mootummaa tokkoottis kan nurraa eegamu gara duraatti kan isaan jalqaban hojii baay'eetu jira kan biyya kanaaf isaan lafa kaaniitoo deeman hanga nus namsi keenya hin jirrutti kan isaan jalqaban bakka hin ga'uudhaaf hundumti keenya